Sirriitti waraabee. Wanni amma godhu yaadnu qormaata irra jira. Wanni nun jaame spark plug yookaan kaandillaa fi elektiriknaa sarviis godhaadhaan nun jaani. Elektiriknaallee kana spark plug illee as keessatti argama. Mee walumaan ilaallu sibiila. Boo waraabama jirti meelaali? Sagantii soddoma takka jirti. Sagantii soddoma takka jirti ayyee. Elektiriknaa. Inni kun maal jaama? Amma baasu jirtu kun. Elektiriknaa jaama. Qilleensi makiinaadhaa asiin dhufa. As keessatti qulqullaa'ee asiin dabree gama injiinii dhaqa. Kana akka qoshaashni garaagaraa agartee qilleensa injiinii deemu kana keessatti makanneef kanaatu irraa fiiltaa godha. Amma sarviis godha jaamne. Kanallee baasnee qulqulleessinee jiraatti deebisnee sirrii waraabaa. Bara waraabatti jira ofiisaati. YouTube kee fayyifnaa barte karaatu fatanan. Amma kiliin goonetti deebisnee cufuutti jirra. Akkanatti cufame. Ayyee. Zen spark plug. Spark plug. Plug wanni jennuun san kana. Wani kaandeellaa biyya jaanii jala kaandeellaa jechuudha. Spark plug. Isii tana baafnee. Isin tun beeka khibriita makiinaati beeka. Deebisnee jirra. Isin tun amma meerkaan tu agarsiisa daawwattoonni keenya kalaalutti egaa. Spark plug yaamtee biyya kaandeellaa jennaani. Isin tuni hiiktee agarsiisuu baatullee goon namni qalbii qabu beekta akkatti nu magalti. Amma yeroon teenya waan dhumte jirtu qormaataami. Dirqama agarsiisuu nurratti hin eegamu beekta. Akka gaariitti hin beekta yeroo hin beekta. Beestee jirta? Saniifuma hiikuurra ibsuma kanni turre jirti jechuudha. Ibsi ati kan tokko ni ibsati kan tokko spark plug tun ka biyya kaandeellaa jaamti asitti spark plug jaamti biyya kaandeellaadhaa. Kibriita makiinaa jechuudha gabaabdumatti. Waan tokko asirratti immoo gochuu barbaadu. Hayyee dubbadhu. Spark plug kun asirratti motora kanarra afurii jira. Har'a wal darbita. Waan garaagaraatiif barbaachisan. Sadii jira. Afurii jira. Hayyee takka Afranuu. Takka gama jirte harka ammaan harka. Afranuu tartiiba qabanii tartiiba isaanii galuu qabanii. Tiibaan galuu qaban. Agarsiisi Tokkoffaa. Tokkoffaan kana asirra agartee lakkoofsa tokko jira. Kanaafuu asittiin kaa'uu qaba. Hayyaas. Lammaffaadha kuni asirra lakkoofsa lama jira. Namartutti asittiin kaa'uu qaba. Inni akkuma waliin dhiyeenyaatiin kaa'amee sadaffaan kana asittiin kaa'uu qaba. Afuraffaanis kana asittiin kaa'uu qaba. Maali faayidaan isii tanaa yoo jennee halaallu taate akka kibriita mootoraatti fayyadamnee jiru. Kibriinni ammas wanni laastii kan itti kaayyamu kuni kibriinni kun jedhamu karaa biraan deemne achuma keessa gaggeessa jechuudha. Laali mootorri kun maaliin deema? Qilleensaa fi gaazaa jechuudha. Gaazaan deema. Qilleensaa fi gaazni kun akkamitti gara enerjii jijjiiramu yoo jennu gubachuun eessa gubatan? Qilleensa asiin dhufee asiin gaaziin dhufee asiin. Keessa galeetii jechuudha. Barsiisaan Oromoo maree jira. Amma gaa. Qilleensi asiin dhufa. Gaaziin asiin dhufa. Miiksi ta'a jechuudha. Miiksi ta'e shidamaa jechuudha. Miiksi ta'e asitti spark plug kaandelaa jennuun kuni kibriita. Yeroo motora achi qabsiiftu asii akka nama kibriita ta'etti ifaan baafi sanbooda gaazaa fi qilleensicha isa wal makan san ni gubatan. Sanbooda injiiniin kun ni ka'a ni socho'a jechuudha. Ni socho'a. Har'a barnoota viidiyoo isin amma kana dabree egaa amma qormaata kana warri hojii qoraminaa fi isa kana waa'ee spark plugiitii fi waa'ee elektirikniilaati yarra wanni barame kana gaa qabxii dhibbarra dhibbatu jira nama dabarree jiran wani namni jirtu takkan jirtu wanni namni waan godhan jaan hundi goone gaa elektirikniilaati waan nuti spark goone plugis deefne tokkoffaan elektirikniina daleeyneeti dura jechuudha spark plugii daleeyne biyya kaandeellaa yaaniini kibriitaa isin akka kibriitaa fayyaddi makiinaadhaaf kana daleeyne kanaafuu daawwattoota keenya ganga sagantaa qormaata takka ammoo viidiyoo itti aanu wal arkinutti yaanu dhaamsi baqattoonni isin habaratus baradhaa akka qabsos qabsaa dhaamsi kummaadhaan
Dhaamsi nuti isin dhaamsi nuti isinii qabnu habaratuus baratee ka qabsaa'us qabsaa'ee Hojjetus hojjetee kan hagaara jirus ka Facebook qabsaa'u Facebookaatis ka Facebook irraa beekamta habaratullee makiinaalleen qabsaa'uuf ni jaarma oolti. beekama qabsaa'u Facebookaati beekta waboo Facebook gubbaati waboon gaarreetti Facebookaati waliin taate maa hojjettu Ayyee. akkasitti dhaamsi keenya kana warri biyyaatis qeeroon biyyaatis rabbiin irraa haa aansu Carraa gaarii hawwinaa hojjetu. carraa garaa tokkummaa hawwinaa fi Oromoodhaaf